በኋላ አግኝቻት እልላታለሁ። ግን ሱመያ ስላለች አይደለም እንዴ አልነገርኩሽም እኮ አልሄድኩም። አንቺ ሲኒም ነብቲ አንቺ እንደምን ነበር አልሄድኩም እዛ አሁን ገልጸልሻለሁ። ሱመያ ሆኖ ስታቂት ያለሽ ሱመያ ነች። እንግዲህ እሷ ራሷ እሺ ሱመያ ነች። አዎ ሱመያ ነች። አዩ እንዴ አዩ አዩ እንዴ አዩ ዋን አዩ በራንስ ኢዶ ጎት አዩ ዋን አዩን በራንስ ኢዶ ጎት ቪዲዮ ላይ እረቱ ጀድን ቤኩ ገሩ አማ አካ እረቱ ጀድ ነታሲሴ ጀቹ አዩ ጀቹን re'ee jechuudha. Re'ee qaruu ta'edha bara. Re'ee jechuudha. Amma mee dubbiin kun dhugaa fakkaata. Bada'ayyuu dubbiin kun dhugama sirraa fakkaata. Dubartii tamtu masaanuudhaaf gammadee gaggabee lafa dhaya. Isiin dhufte jennaan gammachuu lafa dhayee jette. Gammachuu miti ati ka lafa dhoofte naasuudha malee. Naasuudha malee gammachuu miti. Sumayyaan akkam na godhitti laata. Funyaan qabdee manaa na baasitti laata. Funyaan qabdee sa'idoon gargar na baasitti laata jetteet naasuu lafa dhoofte. Ajaa'ibuma kun ajaa'ibuma ayyu. Qooyani ka jedhu sa'idoon fotoowwan kanneen naa laala. Argitanii kanas laala. Kanas laala. Kanas laala. Qoy sa'idoon jaartii fuudhimmoo eeyduu isaati boodigaardii isaati irratti fakkaate. Akkanatti uummata tumaa fixa kaan ilkaan irraa cabsite. Kaan eelee bunaatiin dhooftee ilkaan irraa cabsite, kaan mataa irraa buqqiste, kaan kokkee qabatte. Kaan uleedhaan. Hooy! Kun immoo sa'idimmaa maraxeetumaa filateetumaa fuudhe. Eegumsa ofiitiifis jecha, mana ofiitiifis jecha, namni akka waa'ee sa'id dubbatu hin barbaaddu dhaga'u, hin feetus dhaga'u. Ani amma ka jedhu sa'idoo mala sii mala. Malli an sii malu maali yoo jette ayyuun akka targaaggaatu yoo barbaadde. Ayyuun akka tasgabbooftu yoo barbaadde. Ida si galchuu eddi ayyuun kun uummata ilkaan irraa cabsitee irraa fixxe. Asii kaan mataa irraa buqqiste. Odoo idatti hin galin akka ayyuun adaba godhattu yoo barbaadde. Akka ayyuun mana keessa akka dubartiitti gatteettu yoo barbaadde. Akka ayyuun akka Sumayyaatitti adaba akka qabaattu. Sumayyaa amma sagaleen isii hin dhagahamu. Silaa Sumayyaa ture ka akkanatti isii tumuu malu. Ka isiin nama tumtuu miti. Akka isiin tasgabbooftu yoo barbaadde jaartii biraa irratti fuudhuu qabda. Sumayyaanis hunnati gochuu qabdu. Akka garaan si gubate kun si qabbanaa'u. Ayyuu irratti sa'idoo jaartii fuusisuu qabda. Sa'idoon jaartii sadaffaa fuudhuu qabda. Sumayyaan ati gaafa san hirriba nagaa rafta. Gaafa san ka gubatu ka cinca'u eenyu ta'a? Ayyuu ta'a jechuudha. Sumayyaan ati gaafa san hirriba nagaa rafta. Siigalee gaafa san ayyuun akkam narratti fuudheef haga ati obsite kanan obsitu. Akkam narratti fuudheef xaaraa mana elektirikii qabatti jechuudha. Immoo gaafa sanis uf beeyte tasgabboofti. Siigalee akkas yoo ta'e malee ayyuun inuman tasgabboofne, ayyuun inuma gadi laafne. Kunoo har'a sa'aadaa hiriyyaati yallee tumtee jirti, qabattee jirti, kokkee qabattee jirti. Yaa sa'aadaati yaa maalumatu safara ayyuun jirtu si fide. Roozaallee yoo ta'e sa'idoo addayyaamtee maan barbaade. Hin beeyta tana intala akka shayxaana ol barartee matarra nama baatu. Maalumatu isa biratti waan sa'idoo si dubbise. Namni sa'idoo akka maqaa dhabuun barbaaddu intalli. Garuu sa'idoo isii dura kan beeku saadaadha hojii nyaatanii hojii dhugan yeroo Yamanii jiranis hojiin. Garuu har'a akka maqaa sa'idoo dhooftaa. Maqammaan sa'idoo maa dhayame. Sa'adaanis waan biraan jenne san arrabsin jecha hamaan isan toyin. Akkamitti ati Roozaa sagalee ta'uu diddee ati yuutuubara guddaadha. Ka uummanni Oromoo hundi si beeku. Ka sagaleen keessii dhagamu akkamitti cal'iste mucattii tan hojii nyaatti hojii dhuyde.
jecha isiin jettee gaafatteef jecha akkam abbaa manaa kiyya gaafii akkanaa gaafatta. Keessummaa mana namaa dhufe intalli ol barartee mataarra nama baatu maal jedhan kun? Way salbin. Sa'idan man jaartii fuudhe jedhamu intala safuu cabsite ta keessummaa isaa qeessa dhufe ulee reebdu. Kijibni sun kijibduu kana keessa argatanii jirtan micayyoo karaa irratti waan isiin hin jedhin kan jetteen garuu sa'idoon kaameraa dhoksee akkasiin kijibdu argee dhugaa akkasiin dubbattuuf akkasiin kijibda dabaafachuu kaameraa dhoksaan micattii itti fidee taasofsiise jechuudha. Garuu ayyuu salphattee jirti. Waan micattiin hin dubbatiin akkana siin jette akkana godhinaan jette akkanatti karaa badaa sitti na gorsaa jirti jetteeni dhumarra salphattee fiidee jechuudha shaashii gattee. Wayyaa intaluma akkamiitu tun intalli yaa ayyuutiyya waan ati hojjettu hundi waan kolfaa malee waan namaas fudhatamuu miti waan namaas liqinfamuu miti. Ani intaluma kana biraan dhaquu barbaada amma oduu natti dhiyaatte intala kana biraan dhaquu barbaada. Ajaa'ibuma.